Ashama akkam jirtu nagaa hundi keessan yooyyaa baga nagaan gara YouTube channel keenyaa dhuftanii ammas walitti deebinee jirra barnoota yeroo darbarraa akka hubattan abdii qabna wanti ifa isin hin taane yoo jiraate koomentii jalannuu kaa'aa akkasumas yaadaa fi dhaamsas yoo qabaattan wanti fooyyessin yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa walitti deebinee jirra barannoon keenya kan hadhaa lesson 4 part C the second law of thermodynamics seera bu'uura thermodynamics lammaffaa kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaafuu itti fufnaa nu faana ta'aa warroonni maatii keenya hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa wal barsiifnaa walirraa barannaa nu hordofaa itti fufnaa jechuudha. Kanaafuu barannoo darbe keessatti lesson 4 part B jalatti seera bu'uura thermodynamics isa jalqabaa yookaan ammoo first law of thermodynamics kan jedhu laallee turre achi jalatti hanqinoota yookaan ammoo daangeffama seera sanii waan tokko waliin dubbannee turre jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kallattii adeemsaa tokko irratti akka seerri sun daangaa hin kenne akkasumas immoo adeemsi kamiyyuu uumamuu fi uumamuu dhabuudhaaf wabii kan hin qabne ta'uu laallee turre seera san jalatti har'a immoo seera kanneen fakkeenyaaf adeemsi kamiin kallattii kamiin akka uumamuu fi hojjechuu danda'u akkasuma immoo adeemsi yeroo kam uumamuu fi uumamuu akka hin dandeenye kan jedhu as jalatti seera kana jalatti nu ibsa jechuudha. Kanaafuu nu faana ta'aa nu hordofaa subscribe godhaa itti fufnaa jechuudha. So today class is the entropy and the second law of thermodynamics. And this we will have seen the concept of entropy and the second law of thermodynamics regarding to the engineering thermodynamics kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaafuu barannoon keenya kanadhaa seerri lammaffaan thermodynamics maal jedha akkasumas immoo yaada entropy yookaan entropy conceptiin kun immoo maal kan jedhu wajjin laalaa deemnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan entropy and second law of thermodynamics. Kanaafuu what is the second law of thermodynamics kan jedhuuf maalidha seerri bu'uura thermodynamics kun maal jedha kan jedhu laallaa jechuudha. Innis akkana jedha jechuudha. So the energy has quality as well as quantity. Adeemsa tokko keessatti qulqullinni fi baay'inni anniisaa kan murteessu seera kana jechuudha. Seerri kun anniisaan qulqullinaa fi baay'ina akka qabu ni mirkaneessa jechuudha. Dabalataan immoo adeemsi kallattii murtaa'een akka uumamu ni mirkaneessa yookaan ammoo adda nu baasa jechuudha. Kallattiin inni ittiin uumamuu danda'u yookaan ammoo adeemsi itti uumamuu danda'u immoo kallattii anniisaan itti hir'ataa dhufuun jechuudha. Kallattii the process occur in direction of decreasing quality of energy. Kallattii anniisaan ho'aa irrachaati deemuun kallattii adeemsaa ni ta'a jechuudha. Kanaafuu asuma irratti hundaa'uudhaan yeroo baay'ee qulqullina anniisaa eeguun injiinarootaaf akkasumas saayintistootaafis kaayyee guddaadha jechuudha. So preserving the quality of energy is a major concerns. So walumaa galatti second law of thermodynamics yookaan immoo seerri bu'uura thermodynamics lammaffaan maal jedha? Entropiin meeshaalee yookaan immoo thermodynamic property entropiin sirna adda baafame yookaan immoo entropiin sirna kophaa jiru yeroo hundaa ni dabalaa jedha. Entropiin sirna adda baafame jechuun isolated system kan jennu sirna adda baafame yeroo hundaa ni dabalaa jechuudha. Maal jechuudha entropy jechuun immoo it's the basic concept for this second law of thermodynamics and is a useful property. Amaloota engineering thermodynamics jedhan keessa amala baay'ee barbaachisaa fi qorannoon baay'een barbaachisaan irratti ta'edha. Kanaaf immoo meeshaalee akka meeshaa engineering tokkotti ni fayyada jechuudha. Maaliif entropiin kun meeshaalee engineering keessatti akka meeshaa gatii guddaa qabutti tajaajila jechuudha. Maaliif concept of yookaan ammoo waa'ee amala entropy wantootaa qorachuun gadi fageenyaan modification xiinxaluudhaaf wantoota adda addaa sirreessuudhaaf waan nama fayyadaniif so the entropy is the useful property and a valuable toolidha jechuudha. Meeshaa yookaan ammoo property thermodynamicsiin qabu keessaa qorachuun barbaachisu entropyin isa tokko jechuudha. So the second law of thermodynamics states that energy has the quality as well as quantity kan jedhu laala jechuudha. Fakkeenyaaf according to the quality and the quantity fakkeenya adda addaa laaluu dandeenya. For example akka isinii galuudhaaf fakkeenya tokko laaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan ilaalame
nama tokko haa fudhannu. Nam tokko nama maqaan isaa Caalaa jedhamu yookaan ammoo Boontuu jedhamu. Namni maqaan isaa Caalaa jedhamu. Caalaa has 10 friends who are not ready for helping him his wedding. Kana jechuun maal jechuudha? Nam tokko yookaan ammoo namni Caalaa jedhamu hiriyoota 10 qaba. Innis qophii isaa yookaan ammoo qophii cidha isaatiidhaaf qophii kan hin taane gargaaruudhaaf kan qophii hin taane tu jira jechuudha. Hiriyoota 10 qaba garuu hiriyoonni kunnan kun isa gargaaruudhaaf fedhii hin qabanii jechuudha. So according to the first law of thermodynamics, akka seera thermodynamics jalqabaatti yoo ilaalle namni kun hiriyoota baay'ee qaba jechuudha. Quantity baay'ina waan tokko yookaan ammoo baay'ina anniisaan hangamtu barbaachisa yookaan ammoo hangamtu manca'e yookaan gubate kan jedhuudhaaf yoo sanii wal qabsiifne akka seera thermodynamics jalqabaatiif maal jennaani? Has more friends, hiriyoota baay'ee qabaa jennaan jechuudha. This is only considered the quantity, baay'ina qofa yoo kan murteessinu ta'e seera thermodynamics law kan jalqabaatiin jechuudha. Kan biraa ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Boontuu has 5 friends who are ready to help her. Intalti maqaan Boontuu jedhamtu hiriyoota 5 qabdi. Shananuu immoo cidha ishii gargaaruudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaafuu akka seera thermodynamics isa lammaffaatti yoo ilaalle Boontuun hiriyoota baay'ee qabdi akkasumas immoo ishii gargaaruudhaaf ammoo qophiidha jechuudha. Quantitiin isaanii maalidha? More friends, namoota 5. Akkasuma qualitiin isaanii immoo maalidha? Isaan hundinuu hiriyoonni ishee hunduu ishee gargaaruuf qophii ta'udha. Kanaafuu according to the second law of thermodynamics, the quality is they are ready for or to help her for the wedding lunch. Kanaafuu kun akka haala salphaan isiniif galu. Fakkeenyaaf akka when you come to the engineering thermodynamics concept, power plant keessa yookaan ammoo warshaalee gurguddaa humna elektirikaa maddisiisan fakkeenya lama fudhannee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf 1 unit and 3 unit yookaan ammoo warshaa tokkicha. Warshaa tokko enerjii ol'aanaa yookaan ammoo qulqullinaan kan oomishuu fi warshaa 3 ammoo enerjii gadaanaa yookaan qulqullinni isaanii gadaanaa ta'e kan oomishu wal bira qabnee yoo ilaalle enerjii tokkicha anniisaa olaanaa fi qulqullinaan kan oomishutu gatii guddaa nuu qabaa jechuudha. Akkuma isinuu beektan warshaan tokko anniisaa qulqullina olaanaa qabu kan oomishuu fi warshaan xixiqqaan 3 immoo kan qulqullina anniisaa gadaanaa qabu oomishu caalaa gatii guddaa nuu qaba. Akkasumas bu'aa guddaas irraa buufannaa jechuudha. Fakkeenyaaf akala salphaadhaan hammi anniisaa ho'aa daangeffame qabu yookaan ammoo ho'a olaanaa anniisaa ho'a bal'aa yookaan ho'a gadaanaa irratti argamu caala injiinerootas akkasumas fedhii kastaamaroota yookaan ammoo uummata waan kanarraa fayyadamanii ni hawwataa jechuudha. Kanaafuu dubbii quality yookaan ammoo waan qulqullinaan hojjetamuuti malee waan baay'inaa irratti waan hundoofneef seerri kun maal jedha? Quantities laallamuu qabaa jedha. Fakkeenya biraas ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaan wal qabate yookaan seera bu'uuraa thermodynamics isa lammaffaatiin wal qabate kun waa'ee qulqullinaa fi baay'inaa amma immoo direction. Maal jennee turre thermodynamicsiin kallattii seerri bu'uura thermodynamics lammaffaan kun kallattii adeemsa tokkoo ni murteessaa jennee jirra. Kanaafuu directionii kan jennu maal akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha fakkeenyaa wajjin. Akka fakkeenyaatti a cup of hot coffee left on the table eventually cools. Kana jechuun yoo akkuma beekamu yeroo buna ho'aan minjaala yeroo gabaabaadhaaf irra ture yeroo muraasa booda ni ho'a yookaan ni qabbanaa'a. Garuu eega qabbanaa'ee booda bunni ho'aan eega ho'aan isaa qabuuf gadhiisee booda gara naannootti deebi'ee ofii isaatii immoo gonkumaa ho'uu hin danda'u jechuudha. It never gets hot by itself. Naannoo irraa ho'a ofiin argachuu hin danda'u jechuudha. Maaliifii kun seera bu'uura thermodynamics jalqabaa keessatti yeroo hunda ho'a olaanaa irraa gara ho'a gadaanaatti yaa'a jennee turre jechuudha. Kanaafuu anniisaan olaanaan buna keessatti kuufame erga gara naannoo qilleensa naannootti darbee booda immoo ni mancaa'a yookaan ni gubataa jechuudha. Kanaaf duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa immoo anniisaa gadaanaa naannoo keessa jiru deebi'ee gara anniisaa ho'a olaanaa qabutti yaa'uu hin danda'u jechuudha.
Ganaaf anniisaan eega buna ho'aa keessaa ba'ee ho'a gadaanaa irratti gara anniisaa faayidaa xiqqoo qabutti jijjiirama jechuudha. Maaliif naannoodhaan wal fakkaateef anniisaa gadaanaa qabaa jennaan jechuudha. Yeroo hundaa ho'i kallattii ho'a gadaanaa jirutti yaa'a jechuu dandeenya jechuudha. Always heat is transferred from the high level to the low level of the energy yookaan temperature jechuu dandeenya jechuudha. Anniisaan fakkeenyaaf hot coffee around 70 degree centigrade bunni ho'aan tokko temperature gara percentii yookaan immoo degree centigrade 70 kan qabu gara naannoo environment cool yookaan immoo temperature naannoo degree centigrade 20 ta'e dirqama ho'i olaanaa irraa gara ho'a gadaanaatti waan yaa'uuf ho'i bunaa qorraa deema kan jennu kanaafi jechuudha. Kan walumaa galatti akka seera kanaatti heat flows in the direction of decreasing temperature. Yeroo hundaa ho'i kallattii ho'a gadaanaa jirutti yaa'a kan jennu kanaafi jechuudha. Walumaa galatti akkaataan yaa'insa yookaan ammoo daddarbiinsa energy yookaan ho'aa anniisaan waa lama wal bira madaalchisuu dandeenya. Naannoo fi meeshaa temperature yookaan ammoo anniisaa olaanaa qabu yoo wal bira madaalchifne meeshaan ho'aa keessatti anniisaan meeshaa ho'a keessatti kuufame yookaan ho'a olaanaa qabu qulqullina olaanaa yookaan ammoo dandeettii waa hojjechuu qabu anniisaa naannoo keessa jiruun yookaan ammoo ho'a gadaanaa qabu yoo wal bira madaalame kun anniisaa qulqullina olaanaa kan qabu anniisaa yookaan ammoo humna meeshaa ho'aa keessatti kuufameedha jechuudha. Humna meeshaa ho'a olaanaa qabu keessatti kuufameetu quality yookaan ammoo qulqullinaan dandeettii waa hojjechuu qabu kan qabudha jechuudha. Maaliif humna olaanaa qaba yookaan ammoo high temperature anniisaa olaanaa qaba jechuun ammoo quality dandeettii anniisaa kana gara hojiitti jijjiiruu irra caalaadha jechuudha. Inni biraa immoo walumaa galatti akkaataa seera kanaatiin seera termodayinaamiksii la'uudhaan yoo ilaalle yeroo hundaa ho'a olaanaa irraa gara ho'a gadaanaatti yaa'a jechuudha anniisaan. Heat always flow from high temperature to the low temperature. Yeroo hundaa ho'a olaanaa qaburraa gara ho'a gadaanaatti yaa'a jechuudha. Kun fakkeenyaaf akka buna ho'aan minjaala naannoo keessa taa'ee temperature gadaanaa waan qabuuf yeroo hundaa ho'a yookaan ammoo anniisaa buna keessa jiru san dhabaa deemaa jechuudha. Kanaafuu bunni ho'aan tokko kutaa qabbanaa'ee keessatti deebi'ee hin ho'u kanaaf jenna jechuudha. Bunni eega qabbanaa'e ammoo deebi'ee naannoo saniin ho'uu hin danda'u jechuudha. Ta'us garuu osoo ta'eeyyuu hanga anniisaan buna ho'aa gara qilleensaatti yaa'ee fi anniisaan gara keessa bunaa yookaan gara keessoo buna ho'aatti yaa'u walqixa ta'etti seera cabsuu hin danda'u. Seera first law of thermodynamics yookaan ammoo seera thermodynamics isa tokkoffaa hin cabsu jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkii kana ilaalu. Fakkii kana ilaalle bunni ho'aan anniisaa yookaan ammoo heat lost to the environment. Kun ammoo this is the impossible. The second hot coffee cups it's impossible from the low temperature to the high temperature. Kanaaf akka seera kanaatti hin danda'amu garuu mata duree of danda'e jalatti waan kana ilaaluu dandeenya. Riivarsiin yookaan ammoo faallaan kanaa hojii kanaa adeemsi faallaa kanaa hin ta'amuu hin ta'u kan jedhu mata duree of danda'e jalatti ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu yeroo hundaa ho'i yookaan ammoo anniisaa olaanaa irraa gara anniisaa isa gadaanaatti yaa'a jennaan jechuudha akka seera kanaatti. Ammas walumaa galatti physical process in nature can proceed towards equilibrium simultaneously. Adeemsi fiizikaalaa uumamaan ofumaa yookaan ammoo uumamaan gara wal madaalummaa yookaan ammoo walqixa baalaansii ce'uu danda'an kanneen akka bishaan kuufama irraa gad yaa'uu, gaasonni dhiibbaa olaanaa irraa gara dhiibbaa gadaanaatti babal'achuu, yaa'insa ho'a olaanaa irraa gara ho'a isa gadaanaa kunniin hundi isaa adeemsa fiizikaalaa uumamaan
gara wal madaalummaatti ce'uu danda'an jechuu dandeenya jechuudha. Kun hundi seera bu'uura termodaayinaamiksii isa lammaffaa kana hordofaa jechuudha. Kunis kana jechuun al tokko erga raawwatamee booda ofumaan of duuba deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kallattii murtaa'e qofaan jechuu dandeenya jechuudha. Kallattii murtaa'e qofaan jechuu dandeenya jechuudha. Garuu of duuba deebi'uuf immoo maal isa barbaachisaa? Some amount of energy input or external energy input jechuudha. Adeemsa sana duubatti deebisuuf immoo galteewwan alaa yookaan ammoo anniisaa gara keessaatti nu barbaachisa yookaan anniisaan gara keessaatti seenu immoo baasii ta'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba maal jenne anniisaa ho'a olaanaa qaburraa gara gadaanaatti uumamaan ni yaa'a jenneerra. Kan faallaa kanaa immoo akka ho'a gadaanaarraa gara ho'a olaanaa tokko immoo teempireechara gadaanaarraa gara teempireechara olaanaatti inerjii tiraansfer yookaan immoo anniisaan kenna darbu meeshaa yookaan immoo anniisaa keessootti nu barbaachisa. Akka waan kana iddoo gadaanaarraa gara olaanaatti nu ceesisuuf waan nu barbaachisa. Humna nu barbaachisa jechuudha. Humni sun ammoo inerjii input kan jennuun jechuu dandeenya. Fakkanaa wal qabatee akka fakkeenyaatti kompireesar kan jennuun jira. Paamp. Waan akkana fakkeenya bishaan iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti geessuudhaaf akkasuma qilleensa. Kana mata duree of danda'e jalatti ilaaluu dandeenya. Ammaaf faallaa adeemsa kallattii murtaa'e kanaa yoo goone it is impossible jenna jechuudha. According to this the second law of thermodynamics. Direction yookaan ammoo kallattii adeemsaatiin wal qabatee fakkeenyonni kana wajjin ilaalle jechuudha. Akka hubannoof isiniif tolutti fakkeenya isinii baay'isnee nu hordofaa. Kunniin hundisaa adeemsa seera second law of thermodynamicsdhaan kan hojjetudha jechuudha. Itti aansuudhaan walumaa galatti seerri kun maal jedha kan jedhuudhaaf second law of thermodynamics maal jedha kan jedhuudhaaf akkana jedha jechuu dandeenya jechuudha. Seerri bu'uura thermodynamics inni lammaffaan it states that the forces occur in a certain direction, not in just any direction. Adeemsi kallattii murtaa'e qofaan kan uumamuudha jechuudha. Seerri kun kan murteessu adeemsi kamiyyuu kallattii murtaa'e qofaan kan uumamuudha jedha jechuudha seerri kun. Seerri second law of thermodynamics. Kanaafuu faayidaaleen inni qaban yookaan ammoo bu'aan isarraa argannu maal nu godha? It controls the direction process. Ammas faayidaan inni guddaan ammoo adeemsi kallattii kamiin akka hojjechuu danda'uu fi ho'i hangam gara hojiitti yookaan ammoo heat to work kan jennuun akka jijjiiramu ni to'ataa jenna jechuudha. Inni biraa ammoo maal nu dhiyeessa yookaan ammoo maal nu fayyada? Faayidaan biraa inni seera kanaa ammoo adeemsa tokko keessatti qulqullinaa fi baay'ina anniisaa murteessuuf mala barbaachisoo ta'an nuu kenna jechuudha. Qulqullinas baay'inas murteessuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee walumaa galatti adeemsi yookaan immoo process must satisfy both first and second law of thermodynamics kan jedhu ilaalla jechuudha. Adeemsi tokko hojii isaa itti fufuuf seera thermodynamics jalqabaa fi isa lammaffaa guutuun dirqamaa jechuudha. Kana jechuun baay'inas qulqullinas quality and quantity kan jedhu jechuudha. Kanaafuu adeemsi kamiyyuu uumamuudhaaf seera kana hordofuu qabanii jechuudha. Mata dureen keenya kan dhumaa ammoo did you know yookaan ammoo yeroo hundaa viidiyoo keenya gara dhumaatti yookaan tiitoriyaalii keenya gara dhumaatti did you know yookaan ammoo kana beektu kan jedhu argattanii kanaafuu akka vokaabulariitti wantoota ijoo ta'an hiika isaa isinii kennaa sirriitti hordofuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu what is the process and what is the path of the process kan jedhu ilaalla jechuudha jalatti. So adeemsa jechuun maalidha? Adeemsi jijjiirama sirna thermodynamics tokko haala wal madaalummaa tokko irraa gara haala wal madaalummaa biraatti keessa darbu adeemsa jennaan jechuudha. Any change that thermodynamic system undergoes from one equilibrium to another equilibrium. Adeemsi kun immoo karaan tartiibni haalaawwan sirni tokko adeemsa tokko keessa darbu daandii adeemsaa jennaan. The path of the process kan jennuun jechuudha. Fakkeenyaaf fiigarii kana ilaaluu dandeettanii property there are two properties, property A and B, initial point and
final point jira adeemsi initial point irraa ka'ee gara dhumaa deemu immoo path of the process adeemsa daandii adeemsaa jennaan jechuudha. Kanaafuu barannoon keenya kanadhaa kana fakkaataa waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa yaadaa fi dhaamsa yoo qabaattan koomantii jedhanuu kaa barannootti aanu nama walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa.